Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkuma isin jirtanii jaalalaa fi kabajaan keenya isin bira haa jiraatu jedha. Har'allee waan addaa, waan bareedaa, waan ajaa'ibaa qabadhee isiniin dhufee jira. Hanga xumuraatitti hordofaa isiniin jedha. Waan ajaa'ibaati hiiqaa biyya alaati. Wanti isin beekuu qabdan viidiyoo kana hanga xumuraa osoo hin ilaalin bira hin darbinaa isiniin jedha. Isin fayyada meeshaa ajaa'ibaatu seenee jira. Xumura irratti jechuudha. Viidiyoon babareedaan jiru jidduu keessaa fi xumura irratti as biratti rakabootiidha. Rakabootii namni hin barbaanne hin jiru. Rakabootii ajaa'ibaatu dhufeera. Akkana fakkaata jechuudha. Meelaalaa akka babbareedu jechuudha. Baay'ee tokko babbareeda, ajaa'iba bareeda jechuudha. Asumaan subscribe, like, share osoo hin godhin bira hin darbinaa isin jedha. Viidiyoon kun akka nama baay'ee raqqabuuf share fi like osoo hin tuqin bira hin darbinaa isin jedha. Akkana fakkaata inni kun jechuudha. Rakabootiin kun as biratti siiniin kun baay'ee jalqaba irratti siinii isinii mul'isa jechuudha. Rakabootiin kun ka duratti sun girgiraa isaati. Kun ammoo ka jabanaan irra taa'u. Inni kun ammoo saarvisii isaati. Saarvisiillee ofumaa qaba jechuudha. Inni sadaffaa ammoo mandajaan jala jira jechuudha. Waa hagana qaba jechuudha. Waa afur ofirraa qaba. Rakabootiidhaan shanii waa shanii kanatu iyyuu rakabootiin ammoo ka siiniin irra jiru kana siinii ammoo argaa jirtanii maqammacaan isii bichaanu baay'ee bareeda maqammacaan istaayilii addaatiin jechuudha akka dhufee rakabootiin kunni rakabootii baay'ee babbareedu namoonni bitachuu barbaadan dafaa bitadhaa akka isin hin darbine baay'ee tokko babbareeda hedduu babbareeda inni kunniin maal yoo jettan rakabootiidha jechuudha. Kan akkana bareedu kun rakabootiidha. Rakabootii kan dafaatii bitadhaa gatiin isaa osoo isinitti hin qaalain gatiin isaallee jidduu galeessa uummata akka waan isin sodaachisu hin jiru. Namoonni gatii isaa beekuu barbaadan keessan na dubbisu hin irraanfatina tasumallee isiniin jedha. Rakabootii akkana babbareedu kanneen dafaa bitadhaa siiniin keessumaanuyyuu siinii haarawaatu siinii jechuudha birraa kana. Siinii ajaa'ibaati dafaatii bitadhaa. Rakabootii illee kinoo rakabootii akkana babbareedutu iyyuu jira. Isinirra akka eegam keessan nu dubbisuu qofa isiniin jedha. Asiin amma keessa seenaa inni kun makarattafaadha. Makarattafaan kun makarattafaa baay'ee bareedduudha. Xiqqishuudha. Istaaliin isii bichaanuu namatti tolti jechuudha. Akkana fakkaatti makarattafaa tanallee namoonni bitachuu barbaadan akka isin hin darbine bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata as birattillee kinoo deebi'ee kanuma isinitti mul'isa jechuudha. Inni mul'isa jechuudha as birattillee maaliif rakabootii kana baay'ee jaaladheera baay'ee natti tolee jira. Sababa saniif jecha rakabootii kana isin mul'isa rakabootii fi siiniidha jechuudha. Rakabootiin hedduu bareeddi jechuudha. Hedduu bareeda rakabootii kana aniyyuu baay'ee ilaalaa ture. Wantuma hunda akkanumatti osoo siinii wajjin bitanii siiniillee baay'ee bareeda jechuudha. Siiniin kun siinii baay'ee babbareedaa ta'e jechuudha. Bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaata baay'ee tokko bareeda akkuma isin argaa jirtan kana bareeda. Haaluma kanaan bareeda jechuudha argitanii. Siiniin bichaanuu istaayiliin isii baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma rakabootiiti. Rakabootii kanallee dafaatii bitadhaa. Gatiin isaallee jiddu galeessa homata akka waan isin sodaachisu miti. Rakabootiin garuuyyuu baay'ee tokko bareeda bitadhaa gatii jiddu galeessaan isiniin jedha. Kunniin guutuun isaa rakabootiidha. Akkuma diizaayiniin isaa garaagaraa rakabootiillee garaagaraa baay'ee babbareeda. Ijoollee Oromoo dafaa bitadhaa meeshaa akkana babbareedu kunniin akka isin hin darbine bitadhaa isiniin jedha. Maal kana qofaa miti meeshaan ajaa'ibaa meeshaan babbareedaan keessa jira. Argaa jirtanii inni kun maal jettan siinii aananiiti. Tasumayyuu siinii aananiiti jedhamee hin yaadamu garuuyyuu siinii aananiiti jechuudha. Yoo irraa baname kurreen isaa akkana jira. Inni kun makarajii isaati jechuudha. Baay'ee bareeda inni kun akkana fakkaata. Inni kun siinii kana meeqaa irraan ol fudhees ni mul'isa. Maqammacaan isaa akkam jiran jettanii as laala kan mukaate jechuudha. Baay'ee tokko bareeda saarvisii isaati maqammacaan isaa ammoo kan mukaate jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Kunillee kan aananiiti jechuudha. Kunillee kan aananiiti makarajiin xiqqaa fi guddatu jira. Akka sukkaaraatu jira. Waan isin ajaa'ibu kun ka shirooti. Argitanii firee sadii isaatti walirra gurgurama. Ka gubbaarraa kun distiidha. Argitanii distiidha. Distii firee hedduuti walirratti firee gurgurama. Inni kun ammooyyuu kidaanii kaawwatiiti dafaa bitadhaa akka isin hin darbine bitadhaa akka isin hin darbine isin jedha. Kidaanii baay'ee babbareedaa ta'e shaklaadhaa baay'ee tokko furdaa oriijinaalii ka ta'e maal kana qofaa distii baay'ee babbareedaa distii dura isin mul'isa sun distiin sun distii kanarraati jechuudha. Argitanii distii kanarraati maxabashaa fi distii afur walirratti jira distii shan walirratti jira. Akkana fakkaata isin jedha baay'ee babbareedaa. Kidaanii baay'ee babbareeduu fi distii baay'ee babbareeduudha. Daddafaa bitadhaa akka isin hin darbine isin jedha. Meeshaan kunniin akka isin hin darbine meeshaa oriijinaaliidha. Meeshaan oriijinaaliin akkanaa kun gatii isaa beekuu yoo barbaadan keessan na dubbisan isiniin jedha. Waan baay'ee meeshaa baay'ee babbareeduudha. Namoonni na dubbistan wanti isin beekuu qabdan namoota bitachuu barbaadu qofa
namoonni bitachuu barbaadan qofti keessan na dubbisa. Meeshaan meeshaa oriijinaalidha. Amantummaadhaan ka ta'e kidaaniin kun argitanii kidaaniin kun baay'ee furdaa ka ta'e jechuudha. Baay'ee furdaadha. Argaartanii baay'ee furdaadha. Shaklaadha wanti isin beekuu qabdan meeshaan as keessaa guutuun isaayyuu meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Distiin kun distii ikoosanidha. Baay'ee guddoodha. Taawwan irraa baay'ee gurguddoodha jechuudha. Kidaaniin kun kidaanii abbaa sadii hiisan jechuudha. Inni kun akkanatti ka cilfaa ta'ee wanti guutuun isaa irra jiru kalaastikii saniin jechuudha. Asitti distii siraamikiiti. Meeshaan as keessa hin jirre siniin jira kinuusi burcuqqoon babbareeduun siniin jira. Burcuqqoon yeroo proogiraamii garagaraatiif itti dhuida burcuqqoon babbareeduun ka askireemii ta'ee ka cimmaqii garagaraa ta'e akkana fakkaata. Inni kun jookii isaati jechuudha. Jookii guddicha isaati jechuudha ka itti naqanii. Gatiin nutti qaalaa yoo jettan akkuma gatii keessaniitiin jira. Inni kun amma gatiin isaa jiddu galeessa jechuudha. Ammallee gatiin isaallee kan sanneen irra caalullee akkasuma jira. Burcuqqoon isaa kana jechuudha. Kan amma isin mul'iseessanii argitanii burcuqqoon isaa kana jechuudha. Burcuqqoo firee jahaa wajjin gurgurama. Baay'ee tokko bareeda. Ammallee gatiin isaa yoo isin guddate san bitattanii yoo barbaadan ammoo kana bitattan. Inni kuniin illee ayinataa sadiin jira jechuudha. Xiqqatu jira guddatu jira jechuudha. Argitanii inni kun garuuyyuu kan akka bombaa kan bombaa ofirraa qabu jechuudha. Kan ittiin banamu maqfachaan isaas hin jiraame isaa ofirraa qabu jechuudha. Baay'ee babbareeda jechuudha. Istifanniin bitaadhaa akka isin hin darbine isiniin jedha. Meeshaa oriijinaali meeshaa baay'ee bareeda. Burcuqqoon aannanii jechuudha. Kunillee ka aannaniiti argaartanii makarajii aannaniiti kunu akkana fakkaata. Baay'ee oriijinaali ka ta'e jechuudha. Burcuqqoon isaa argaartanii inni sarbiisiin isaa ka jala kan mukaati baay'ee babbareeda jechuudha. Maal kana qofa makarajii kana bitachuu barbaannaan akka isin hin darbine isiniin jedha. Argaartanii makarajiin kun makarajii shaayitii akkana fakkaata. Namoonni beektan hin beektanii namni hin beekne yoo jiraate nagaafadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata meeshaa baay'ee babbareeduuti. Meeshaa ajaa'ibaati burcuqqoon fi makarajii naannanii asitti argama isiniin jedha. Dhugaa isinitti meeshaa oriijinaalidha illee asitti argama. Kunillee makarajii aannaniiti argaartanii makarajii aannaniiti shaklaadha. Maalidha yoo jettan shaklaadha. Kunillee kan sukkaaraati jechuudha. Meeshaa baay'ee oriijinaalii meeshaa baay'ee babbareedaadha. Kun sinii isaati jechuudha. Inni kun meeshaan baay'ee babbareedutu iyyuu as bira jira jechuudha. Bitaadhaa isiniin jedha. Inni kun argaa jirtanii wanti haganaa kun isa baay'atu iyyuu walirratti gurgurama akkana fakkaata. Burcuqqoo keessa jira, jookii isa keessa jira. Wanni isa keessa jiru waa baay'eedha. Ani hin beeku garuu iyyuu waa baay'eedha jechuudha. Isa kanallee bitachuun yoo barbaadan jookii qaba, burcuqqoo qaba jechuudha. Dafaatii bitaadhaa namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitaadhaa akkasiin hin darbine isiniin jedha. Ijoollee Oromoo meeshaa baay'ee babbareeduudha. Siinii shaayii kana namni hin jaalanne hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Siinii shaayiiti argaartanii inni kun makarajiidha. Makarajiin kun makarajii lama jechuudha. Argitanii ka jalaati fi ka gubbaati jechuudha. Akkana fakkaata yoo barbaadan tokkotti ammoo bishaan duwwaa gootanii yoo tokkotti ammoo aanan danfisanii akkasii walitti qicuu dandeettan jechuudha. Istaayilii saniif walirra kaayame wanta lama walitti danfisanii ka tokko gara gamana irra qican jechuudha. Sinii tokkocha keessatti wanta lama tokkocha bakka tokko danfisuu hin barbaanne bakka gargaraatti danfisanii distii ikoosanii kana ikoosiyoo kana namoonni barbaadan namoonni bitachuu barbaadan kinooti as biratti isin mul'isee jira jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaati inni kunillee burcuqqoodha jechuudha. Argitanii burcuqqoodha. Burcuqqoo baay'ee babbareedaati jechuudha. Daddafaa bitaadhaa isin jedha. Feermuuziilleen akkana fakkaata. Feermuuzii namoonni bitachuu barbaadan feermuuzii babbareedaa kanneentu jira isin jedhaati. Namoonni bitachuu barbaadan keessan na dubbisuu hin irraanfatina. Inni kunillee makarajiidha. Kinoo insiintuunillee makarajiidha jechuudha. Ol fuudhee isin mul'isuudhaaf narraa ol fagaate sababa saniifi asii jechuudha. Waan baay'ee isin ajaa'ibu kan kookisiiti jechuudha. Kan isin mul'isaa jiru kun kan kookisiiti. Inni kun garuu jabaataa isinitti hin fakkaatin jechuudha. Inni argitanii laafa baay'ee tokko laafaa jechuudha. Hin cabaafillee hin shakkitan jechuudha. Waan cabuullee miti baay'ee kan laafaadha jechuudha. Sirrimatti laafaadha. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Waanuma cabuu miti waan yeroo dheeraa namaaf kennu jechuudha. Baay'ee bareeddi. Bitadhaa isiniin jedha. Wantoota kookisii xixiqqoodhaa fi baay'ee bareedduudha jechuudha. Wanta akka keekii xixiqqoodhaaf baay'ee mijattuu fi bareedduu kan taate jechuudha. Inni kun kan biddeenaati, kan daabbooti. Darza akkanatti firee isaa walirra gurgurama jechuudha. Barbaadan firee tokkoon illee bitachuu dandeessanii. Meeshaa ajaa'ibaatu jira. Meeshaa babbareedaatu iyyuu jira. Osoo isin hin darbin daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Kinoo kunillee kan biddeenaati jechuudha. Namoota bitachuu barbaadaniif akka isin hin darbine bitadhaa. Meeshaa babbareedaatu iyyuu jira jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaatu iyyuu jira jechuudha. Meeshaan kunniin osoo isin hin darbin dafaatii bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa babbareedaadha. Meeshaa ajaa'ibaati. Akka isin hin darbine daddafaatii bitadhaa. Meeshaa babbareedaa qabadhee isin dhufe jechuudha. Yeroo hundaayyuu hin beektanii.
keessumaayyuu meeshaan za'oona kana gadhiisaa jiru meeshaa orjinaalidha jechuudha. Dafaa bitadhaa akka isin hin darbine isinin jedha baay'ee tokko kanatti tole ani jechuudha. Asirratti saanii shorbaa kun baay'ee bareedduudha jechuudha. Argaartanii kunniin kan keessa jiru kunniin cilfaa isiiti jechuudha. Kurreen isaati kan ammatti qadaade kun jechuudha. Inni kunniin ammoo saanii isiiti jechuudha. Saanii firee jaha qabdi jechuudha. Baay'ee babbareedaadha. Dafaatii bitadhaa akka isin hin darbine isinin jedha. Asirratti inni kunniin xixiqqoon kunniin jechuudha. Kan sukkaaraati jechuudha. Kinoo akkanatti. Kan jalaa kunniin ammoo kan waxiiti jedhee isinitti himee jira argaa jirtanii baay'ee bareedduu kata jechuudha. Waxii ayinata garagaraatti qopheessuuf jechuudha. Akka fakkeenya biffeetitti jechuudha. Baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudha. Yeroo keessumaayyuu yeroo ayyaanaatii fi yeroo qophii garagaraatiif jechuudha. As biratti baay'ee kan bareedu jechuudha. Iskiriimii wantoota garagaraatiif wanta barbaadan itti qopheeffachuu dandeettanii sarbiisiif jalaa qaba jechuudha. Inni kunillee jechuudha baay'ee bareeda. Bitadhaa isinin jedha meeshaa baay'ee oriijinaalii meeshaa baay'ee babbareedaa kan ta'e isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Meeshaa oriijinaaliidha. Akka isin hin darbine as biratti illee kunillee kamaananiiti jechuudha. Argaartanii inni kunillee kamaananiiti. Maashaallah baay'ee bareedaadha. As biratti lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 19 irra